responsibility irratti immoo kan ka'e OBN irratti dhiyaattee turteen anjattee paartiin lammaffaa har'a baasanii ganama kana baasanii paartii lammaffaa sana irratti dubbadheera doonoo maxxansaniiru taanaan nan dhaggeeffadha garuu mootummaan akka abbaa hirree ta'uusaa abbaa aangoo ta'uusaatti mootummaan humna qabuun maallaqa qabuun itti gaafatamummaa qabuun caalaa waan ta'eef waan caalaan irraa akka eegamuun dubbadheera. Isa OBN irratti dhiyaachuun kun namoonni isaan quuqas jalachis jiraachuun ni malu. PPC argine irraa achirratti boqqolloo maali qosa akka adda addaa barreessaniiru xilloon qofachiiseera. Miidiyaa biraa qabdu jedheen gaafachuu barbaada mata kana. Miidiyaa maganda keessatti ofii isaaniiti YouTube jedhanii mana isaanii keessaa banatan taanaan malee miidiyaan guguddaan jiranii OMN fi OBN dha. Ani kan beeku warri biraas jiru yeroo baay'ee xixinnoodha garuu. Namni no'ame immoo miidiyaa kana irratti kottu dhiyaadhu uummata Oromoo biratti qaqqabi yaada kee dhiyeessi jennaan jedhee no'ame. Ani dideenii hin jiru. Jalqaba garuu dursa kan laadhee fi OMN ture. Asirratti nan dubbadha. Kana dubbachuun barbaachisaa miti garuu gaaffiin kun waanuma deddeemuu fi ruumii afaan Oromoo waan ta'eefis kana nan dhiyeessa. Daayireektara wajjin haasa'ee yeroo dheeraadhaaf almost ji'a ta'uuf jedha 7-3 dura. Daayireektara OMN wajjin haasa'ee qophoofnee achi boordi miitingii erga godhanii booddee wanti suni otoo hin ta'in hafee achumaan dhiisanii naa bilbiluus dhiisanii anis gaaffiin qaba ture niwusii tokko dhiyeessanii gaaffiin qaba nyaasofne jedheennaan achumaan dhiisanii isaan egaa amma yeroo kanarratti fookasiin isaanii I think sarvaayivaalii irratti fakkaata maallaqa dooneeshinii adda addaa warri godhanii levereejii qabaachuus ni malu. Maal akka ta'e hin galu garuu levereejiidhaan haa ta'u maaliin haa ta'u hin beeku OMN achumaan cufee interview appointment erga qabannee booddee qophaa'ee achumaan hafee jechuudha. Achi booddee miidiyaa afaan Amaaraatiinis dhiyaadhee dubbadheera. Opportunity bakka argadheetti gurra nama bakka argadheetti an dhiyaadhee sababa koo waan itti yaadu waan itti amanu nama dubbatudha. Bakkuma hundaatti. So OBN ni waame OMN ni waame. Arraati biyyoolessaa maaf nawwaamuu maaliif faannoo miidiyaan nawwaamu. Bakka hin deemetti yaadi koo yaadadha namni yaada koo na jijjiirsisu hin jiru bakka gurra namaa argadheetti dhaqee nan dubbadha. So kanadha wanti jiru ati achi deemteettaa waan dubbattees naan taane sanaaf ati ebaluudhaa yookiin kanadha sanadha naan jedhaniinnaan peace be upon you. Assalamu alaikum. Achumaan warraadhi because ani nama dirqamsiisuu hin danda'u yaada koo ibsuudha. Garuu dursa laachuudhaaf jalqaba warri na gaafatanii warri handaaftaa turan handaaftaa kan jedhamu afaan Amaaraatiin gaafanii boodajanii wajjin haasa'ee itti meeraa ture iyyuu. Ani OMN fan dursa kennuu barbaada because miidiyaa Oromiyaa afaan Oromootiin waan ta'eef ani achuma keessaan bahee afaan Amaaraan otoo hin dhiyaatin isinifan dursa laachuu barbaada jedhee obsaan jara sana 7 eegsise warra handaaftaa bira dhiyaachuu dura. Isaaniin dhaabsisee OMN nan eega jedhee eegee OMN boordi miitingii booddee natti deebi'uu irratti interview appointmentii koo achumaan hafee na bilbiluu isa achumaan dhiisanii jechuudha hin barbaanne jechuudha. So hin barbaanne isaan wanta dhiyeessuu barbaadan warra dhiyeessuu barbaadan dhiyeessanii maallaqa sassaabuu barbaadan dhiyeessa. Bilisummaadha kun isaaniin dirqamsiisuu hin danda'u garuu ani taa'ee immoo akka namni kaa'imni biyya biraa deemee taa'ee isaan eeguu hin danda'u. Miidiyaa argadhee irratti dhiyaadhee nama dhiyeessuu danda'udha. Garuu jalqaba kan laadhee fi qaama sana akka ta'es akka hubatu bakka hin dhaqeetti immoo paartii lammaffaa dhaggeeffachuu ni dandeessa isaan irraa baasne taanaan mootummaa irraa akka eegamu nan dubbadha. So akkasiin akkanaa hubattuun barbaada. Garuu fayyaa ta'e yaada babbareedaa yaadatti dubbachaa ta'an akka sabaatti haasofna. Siyaasa deeggaruu keessaa namootuma achi keessatti si gasheetu si baasuu danda'a waan ta'eef isaanii wajjin jiru taanaan ni mari'anna. Siyaasa deeggaruu waan jirudha. Waan gaariidha. Ijaaramuunis waan gaariidha. Garuu ijaaramni qaama tokko jala qofaa miti. Namni gaafa ijaaramu akka sabaatti ijaaramee akka siyaasaattis immoo ijaaramuu ni danda'a. Nu akka sabaatti amma ijaaramuu hin dandeenye. Akka sabaatti kan walitti nu fidu, kan wal bira nu dhaabatu, nu dhaabbachiisuu danda'u kanadha. Kuni it's a neutral and equally balanced gama ta'een lamaanuu lola keessa haa ba'anii gara mariif nagaadhaan haasaadhaan dubbii hiikutti haa deebi'anii gaafa jedhamu ani mararsiifadhee duufan jedha lola kanaa
isa gama sanaan jirutu haa dhaabbatu malee inni kun inni lolu naa ta'eera inni sun isa lolu haa dhiisu jechuudha. Basically conceptii waa hubachuu egaa suuta ideena hubatan namni tokko immoo abbaa majaallatu irraa hubannaa masaa harkaa fudhata malee digestii gochuufis namni rakkatu jira garuu akka obboleettii keenya tokkotti waanuma jettee akkuma jetteetti fudhannaa. Arsicha kapiteenii deemsisuufan ture garuu arsicha itti fuufe. Boyyana andiko yaada kennuu barbaade yoo naaf. Federalisti jalqaban si waamame I think baatee. Yaa diko busy ture yeroo baay'ee akka baasee carraa naaf hin kennine an yaadi kiyya more ibsuudhaaf isa Amaariffaan natti tola yoo afaan Oromoodhaan gochaa rumii kana kan keessoo kanuma siyaasa Oromoo haasofna. Kama wajjin yoo dandeesse afaan Oromoodhaan suutee ibsuu yaalta. Okay, Umara Konka yeroo biraa yeroo sagantaa afaan Amaariffaataan mari'achiistu carraa yoo siin kenna. ያ yeroo baay'ee harka baasee naaf hin kennine ብዙ ሀሳቦች ላይ ስለምንለያይ ቻሌንጅ ማድረግም ስለምፈልግ ነው። በጣም ደስ ይለኛል ቻሌንጅህንም መስማት ማየት ፈልጋለሁኝ። የሮብታ ጎናጋ አቶ ገለቶም ኢፋማሜ አያና ኦሶ ፌደራሊስት ሶምባኔ ፌደራሊስት ኢፋማ ማይማ ኮዚ ኦሮሞ ራ ዱባቹ ፌቴቲ yaada kasirratti kennuullee hin danda'e. Waan Oromoodhaa dubbachuudhaaf afaan Amaaraa filachuun rakkoo afaanichaa. Arsicha. Federalistiin akka lateral conversation goon we don't side talk. Mariana tu deemsisaa rumikoo keessatti isaa wajjin haasee fixeera waan ta'eef isaa wajjin yeroo biraa haasofna atitti fuufi. Okay, nabuusi galatoon. Ayyee galatoome akkam jirtu hundi keessanuu nagaa isin jechuu barbaada. Ayyaana galatoome sagantaa kana irratti naafeeruu keetiif yeroo baay'ee laayivii kan kee dhaggeeffataa ture harma dura guyyaa tokkollee seeneeti gaafsan akka tasaa daandii gubbaa ture simannaa nama tokko gara biyya kanaa dhufu simachuudhaaf osoo deemaa jiru stabilillee osoo hin taane seenee yaada gaggabaabaa kennadhee bahee so har'ammoo yeroo lammaffaa kiyyaa waliigalatti ani amma waan amma irraa dubbatamaa jiru waa'ee akka ummataatitti akka saba bal'aatitti afaan ummata miliyoona 50-60 qabne jennee dubbannuutiin bakka buunuutiin yoo hawaasni illee bakka nama buufachuu baate akka dhalata hawaasa kanarraa dhalateetitti giddugaleessummaa jaarmee akamirraayyuu dhiisnee giddugaleessummaa ummataarra dhaabbannee yoo kan dubbannu tahee haqa ummataa dubbannaa jechuudha. Dubbiin kiyya ijooni waa'ee rakkoo fashalaahuu marii araaraa Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa tureetiin wal qabatee jiru. Rakkoon uummanni keenyaa fi hawwiin uummanni keenya rakkoo hamtuu san keessaa bahuudhaaf hawwaa ture akka uummanni keenya hawwe sanitti milkaa'uu dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Isa kana gochuudhaaf immoo gam lamaaniinuu rakkooleen jiran solve ta'uudhaaf qophaa'ummaan barbaachisaadha jalqabuma. Qophaa'ummaa jechuun marii tokkotti dhihaachuudhaaf dura meentaalii of qopheessuu waan godhamuu qabu gochuudhaaf qophii godhaniitiin of qopheessuu on barbaachisaadha. Wanni rakkoo san uumee fi ammoo deebi'eetiin olola garaagaraa walirratti banameetiin akka haalli hammaataan kun geggeeffamaa taasisaa jiru keessaa wanni ijooni jalqaba marii saniif qophii haal duree barbaachisu gochuu hanqachuurraa waan kahee jechuudha. Kun fakkeenya yoo kaafne fakkeenya gaggabaabaa waliif ibsaa deemna. Maybe anifatti siyaasa tokko hordofuu dhabuu dandeenya, hordofuus dandeenya. Atillee na beektaan hanga tokko wal beekna TikTok irratti illee jechuudha. Akkasuma immoo Clubhouse irratti illee. Jalqabuma yoo kaafne marii araaraa tokko geggeessuudhaaf araaraaf dursi ceasefire barbaachisaa. Waraana walirratti bananii waraanaan wal haleelaati marii nagaa geggeessina jechuun immoo onni seera addunyaa keessatti illee waan baay'ee baratamaallee miti. Silaa immoo
marima saniif iyyuu jalqaba waliigalteen taahamuu qabu ceasefire gochuu qabnaa hanga yeroo murtaa'eef hanga at least mariin kun geggeeffamuuf iyyuu waraana geggeeffamaa jiru dhaabsifnee lafa balaan itti geggeeffamaa jiru hundarraayyuu waraana keenya dhaabsifnee marii kana geggeessinaa jedhaniitiin silaa jalqaba bu'uura marii isaaniitu irraa kaafachuu danda'uu qabaatan yoo xiqqaate from the minimum point achirraa kahuu danda'uu qabaatan ture kun hanqachuun rakkoo uummanni keenya boohaa ture san daranuu amma akka jabaatuu fi boo'ichii fi gadadoon uummata keenya irratti akka ulfaatu taasisaa jira jechuudha. Tokko kana inni lammataa olola walirratti banuu dhaabsisuu danda'uu qabaatan ture. Maaltu geggeeffamaa ture sa'aatii mariin geggeeffamaa ture sanitti gama mootummaatiin wanti gurguddaan mul'ataa ture miidiyaa isaaniitiinis screenshaatii qabaa kana ragaa waliin dubbadha malee an waan tokko yoo dubbadhu specifically waan dubbachuu qabu sana natti gaafatamaa ragaarra dhaabbadheetiin dubbadha jechuudha. Ragaa sana immoo keessaanillee si erguu danda'a justificationiidhaaf jechuudha. So gama mootummaatiin mariin sun osoo geggeeffamaa jiru miidiyaa televezyiinii biyyaatiin shanee akarkaariiwwan sabrenaalee jedhaniitiin hanga ibsa onni maglacaa kennuutitti turanii jechuudha. Mariin achitti geggeeffamaa asiin makalaakaa ministeerii fi akkasuma biiroon deenannatiidha. Gam lamaaniinuu isaan lameenuu akka tarkaanfii irratti fudhataa jiran ifa godhanii miidiyaadhaan ibsa baasaniitiin ololaa turanii jechuudha. Wantoonni kunniin ammoo nagaa barbaadu osoo hin taane nagaa san akka hin raawwanne daandiitti hambisuu booressuu keessatti hammatamaa jechuudha. So wantoonni kunniin bu'uura silaa olola walirraa dhaabuu waraana hanga mariin sun geggeeffamuuf mariin sun gara itti bu'eetti itti bahiinsa isaas fuuldurri isaallee yoo kan beekamu tahe hanga mariin sun waan tokkotti bahutti silaa ceasefire godhanii san booda ammoo olola walirraa dhaabanii achi booda marii san bifa tasgabbii qabuun biyya san hin ceesifna jedheetiin mootummaanis kan yaadu yoo ta'e mootummaan biyya saniif yoo kan yaadu ta'e lammiilee saniif yoo kan yaadu ta'e faayidaa biyya sanii giddu galeessa godhatee faayidaa hawaasa bal'aa bakka bu'eetiin biyya hoogganaara jedhu sanillee giddu galeessa godheetiin waa hunda caala warra waliin mari'ataa waraana bilisummaa Oromoo caalaa kan itti dhimmamee abbaan nagaa ta'uu qabaatu biyya hoogganaa jira abbaa biyyaati. Ati fakkeenyaaf maatii qabda fuutee fakkeenyaaf haa jennu maatii kan keetiif ilmaan tanteetiif jaartii kan keetiif itti gaafatamummaa guddaa kan qabu si'ii jechuudha. Karaa amantiitiin illee karaa jireenya hawaasummaatiin illee mootummaan haaluma kanaan jireenya hawaasa kanaa nagaa hawaasa kanaa yoo kan barbaadu ta'e biyyiti tun akka gara fuulduraatti ceetu yoo kan barbaadu ta'e waa hunda ofitti gadi qabeetiin hawaasa saniif dursa kennutu irraa eegama ture. Ani bakka kanatti mootummaa biraa hanqina guddaa hanqina hangana hin jedhametu irraa mul'ata. Isa kana mootummaan irratti illee of ilaalle jechuudha. Sanii wal qabatee ammoo mariin sun gama kamiiniyyuu fashalaahee yoo jedhe sila ammas marraa itti aanuuf ammas at least rakkoon uummata kanaa rakkoo jaarraa hedduudhaaf dheerateetiin arra gahe malee waan akka fakkeenyaaf waraana TPLF fi PP jidduutti waggaa 3 dura geggeeffamaa ture isa waan waytii gabaabaa keessatti jalqabee miti. Rakkoon Oromoodhaa waan jaarraa tokko fi walakkaa ol lafarra harkifatee balaa hedduu keessa dabreetii har'a gahe rakkoo san duuba irraa hanga har'aatitti waan jiru walitti qabameetiin hiika argachuu qabaataadha. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoolee kana malee waan koozii yeroo gabaabaa keessa uumamee yeroo gabaabaa keessatti deebiilee argatu miti jechuudha. Kanaaf mootummaa wantoota kanneen akka fakkeenyaaf hooggansi biyya bulchu dhalataa Oromootii jedhaa jirra. Prime Ministeriin jechuudha. Akka Prime Minister galatu akka Prime Ministeriitti sabni inni bakka bu'eef yoo kan dhugaadhaan saba kanaaf dhaabbatee jiraatu ta'e saba kana keessa dhalateetiin naatoon saba kanaaf kan qabaatu ta'e waa hunda ofitti gaccabseetiin ummata isaa kanaaf jedheeti waraana kana
akka danda'ame waliin araaramee fedhii isaanii fedhii saba kanaallee giddu galeessa godhateetiin waan barbaachisu hunda guutee silaa wajjin deemuu danda'u qabaata waan kana hanqachuun gara mootummaatiin deemamaa jiru rakkoo san akka uumamu taasisee jira gama biraatiin immoo ammas hanga mariin kun fashalaa'e ololli hamaan garagara walirratti banameetiin geggeeffamaa jiru kun waan hamaadha waan saba kan ammallee kan duraa caala cabsaa jiru ammas tarkaanfiiwwan gurguddaan biyya keessa fudhatamaa jiru hanga fira ane fakkeenyaaf qabsaa yoo ta'e waraana yoo ta'e maatiin kiyya annama umrii waggaa 18tiif isaa oli yoo ta'e eenyullee itti naan gaafatamu abbaan kiyya itti naan gaafatamu haati tiyya itti naan gaafatamtu obboleessi kiyya obboleettiin itti naan gaafatamtu jechuudha waan hojjedhu kamiifiyyuu responsibility kan fudhatu ana amma sababa jaalmarroo wajji waliigaluu dhabaniif obboleessa jaalmarroo ukkaamsanii fuudhaniitiin bakka achi buutee dhabsiisuun nagaa barbaadaadha mootummaan kun nagaa barbaadaa hin jiru jechuudha balaa geggeessaa jira dhiifama naa godhi atillee ayyaana fakkeenyaaf miidiyaa isaanii irratti illee dhiyaateetiin interview illee gootee jirta achi irratti akka nama tokkootitti akka nama nagaa barbaaduutti akka sabni kan kee akka boquun isaa ol jedhu barbaaduutti mootummaan waa hunda dura itti gaafatamummaa biyya kana kan qabu mootummaadha itti gaafatamummaa qabu fudhateetiin biyya kana nagaa buusuudhaaf marii kanaaf ammallee of qopheessuu danda'uu qabaata hawaasa ajjeesuu fi hawaasa buqqisuu irraa of ittisuu danda'uu qabaata jettee jala sararteetiin irraa dubbachuu irratti hanqina sirratti argee wantoonni kunniin fuulduratti yoo sirraa haatiin deemanii maybe marsaa sadaffaallee ammallee mariin kun itti deemama jedhameetiin abdatamaa yoo kan kun ta'eetiin ammoo milkaa'e ammoo hawwii keenya hunda hawwii saba keenyaati rabbi haa milkeessu jedha ani yoo carraa argadhe boodatti deemaa galatu. Waan gaarii kaaste ceasefire anis baay'een waliigala si wajjin ceasefire at least ceasefire irratti ga'anii qawween haa dhaabbatu dhukaasuun haa dhaabbatu jedhanii waliigaltee kana qabaatanii bahuu ni danda'u jedhee namana ture isa gana gochuu baachuun isaanii nama gaddisiisaa miidiyaa irratti wanta dubbatamaa tures waa kaastee jira innis sirrii akka hin taane anis dubbadheera marii irratti wanta gaaddisa jala jiru miidiyaadhaanis namoonni biraanis sirratti ba'anii qaamonni adda addaas lafa irratti socho'anii turanii wanti kun akka fashalaa'u wanti hojjetame wanti socho'ee jira gama lamaaniin iyyuu ispeeshaalii garuu miidiyaa irratti mootummaan achi ba'ee akkas godheera jechuunsa sirrii akka hin taane anis dubbadheera. So responsibility irratti immoo kan ka'e OBN irratti dhiyaattee turteen an jettee paartiin lammaffaa har'a baasanii ganama kana baasanii paartii lammaffaa sana irratti dubbadheera doonoo maxxansaniiru taanaan nan dhaggeeffadha garuu mootummaan akka abbaa hirree ta'uusaa abbaa aangoo ta'uusaatti mootummaan humna qabuun maallaqa qabuun itti gaafatamummaa qabuun caalaa waan ta'eef waan caalaan irraa akka eegamuun dubbadheera isa OBN irratti ani dhiyaachuun kun namoonni isaan quuqas jalachis jiraachuun ni malu PPC argine irraa achirratti boqqolloo maali qosa akka adda addaa barreessanii xilloon qofachiiseera miidiyaa biraa qabdu jedheen gaafachuu barbaada mata kana miidiyaa maganda keessatti ofii isaaniitii YouTube jedhanii mana isaanii keessaa banatan taanaan malee miidiyaan guguddaan jiranii OMN fi OBN dha ani kan beeku warri biraas jiru yeroo baay'ee xixinnoodha garuu namni no'ame immoo miidiyaa kana irratti kottu dhiyaadhu uummata Oromoo biratti qaqqabi yaada kee dhiyeessi jennaan jedhee no'ame ani dideenii hin jiru jalqaba garuu dursa kan laadhee fi OMN ture asirratti nan dubbata kana dubbachuun barbaachisaa miti garuu gaaffiin kun waanuma deddeemuuf rumii afaan Oromoo waan ta'eefis kana nan dhiyeessa Director wajjini haasa'ee yeroo dheeraadhaaf almost ji'a ta'uuf jedha torban lama sadii dura Director OMN wajjin haasa'ee qophoofnee achi board meeting erga godhanii booddee wanti suni otoo hin ta'in hafee achumaan dhiisanii naa bilbiluus dhiisanii anis gaaffiin qaba ture niwusii tokko dhiyeessanii eessa gaaffiin qaba nyaasofne jedheennaan achumaan dhiisanii isaan egaa amma yeroo kanarratti fookasiin isaanii I think survival irratti fakkaata maallaqa donation adda addaa warri godhanii leverage qabaachuus ni malu maal akka ta'e hin aangalu garuu leverageedhaan haa ta'u maaliin haa ta'u hin beeku OMN achumaan cufee interview appointment erga qabanne booddee qophaa'ee achumaan hafee jechuudha. Achi booddee miidiyaa warra afaan Amaaraatiinis dhiyaadhee dubbadheera opportunity bakka argadheetti gurra nama bakka argadheetti an dhiyaadhee sababa koo waan itti yaadu waan itti amanu nama dubbatudha bakkuma hundaatti so OBN ni waame OMN ni waame arraati biyyoolessaa maaf nawwaamu maaliif faannoo miidiyaan nawwaamu
bakka hin deemetti yaadi koo yaadadha namni yaada koo na jijjiirsisu hin jiru bakka gurra namaa argadheetti dhaqee nan dubbadha. So kanadha wanti jiru ati achi deemteetta waan dubbattees naan taane sanaaf ati ebaluudha yookiin kanadha sanadha naan jedhaniinaan peace be upon you. Assalamu alaikum. Achumaan warraadha because ani nama dirqamsiisuu hin danda'u yaada koo ibsuudha. Garuu dursa laachuudhaaf jalqaba warri na gaafatanii warri handaaftaa turan handaaftaa kan jedhamu afaan Amaaraatiin gaafanii booda janee wajjin haasa'ee itti meeraa tureyyuu. Ani OMN fan dursa kennuu barbaada because media Oromiyaa afaan Oromootiin waan ta'eef ani achuma keessaan bahee afaan Amaaraan otoo hin dhiyaatin isinifan dursa laachuu barbaada jedhee obsaan jara sana torban lama eegsise warra handaaftaa bira dhiyaachuu dura. Isaaniin dhaabsisee OMN nan eega jedhee eegee OMN board meetingii booddee natti deebi'uu irratti interview appointmentii koo achumaan hafee na bilbiluu isa achumaan dhiisanii jechuudha hin barbaanne jechuudha. So hin barbaanne isaan wanta dhiyeessuu barbaadan warra dhiyeessuu barbaadan dhiyeessanii maallaqa sassaabu barbaadan dhiyeessa. Bilisummaadha kun isaaniin dirqamsiisuu hin danda'u garuu ani taa'ee immoo akka namni kaayimni biyya biraa deemee taa'ee isaan eeguu hin danda'u. Miidiyaa argadhee irratti dhiyaadhee nama dhiyeessuu danda'udha. Garuu jalqaba kan laadhee fi qaama sana akka ta'es akka hubattu bakka hin dhaqeetti immoo paartii lammaffaa dhaggeeffachuu ni dandeessa isaan irraa baasne taanaan mootummaa irraa akka eegamu nan dubbadha. So akkasiin akkanaa hubattuun barbaada. Garuu fayyaa ta'e yaada babbareedaa yaada gurguddaa kaastee. Thank you Arsicha. The captain. Galatoomii ayyaana akkam oolte nagaa fayyaadha. Akkam the captain. Jara nagaa gaarii. Okay, dura galatoomii isin jedha waan carraa kana kenniteef inni lammataa immoo yaadni kun yaadni ani dubbadhu yaada mataa kiyyaati yaada uummata Oromoo yookaan namni bakka bu'uun jiru uummata kiyyaaf dubbadha. Inni lammataa immoo deeggarsa siyaasaati irrallee bilisa yaada mataa kiyyaati. Wanni dubbachuu barbaadu tokko siyaasaan biyya keenya yeroo ammaa kanatti ka jiru martuu ka fiigu aangoo qabachuu fi mootummalleen wanni inni achi jiruuf aangoo gadhiisuu aangoo san qabachuu dhiifama distract ta'ee jira dhiifama. Okay, wanni dubbachuu barbaade maali? Okay, wanni dubbachuu barbaadu maali? Amma yeroo kana waa'ee Onagii fi waa'ee WBO fi waa'ee mootummaa yeroo dubbannu waa'ee araaraa yeroo dubbannu akka mootummaa osoo hin ta'in nutu akka ijoollee Oromootitti waliigalaa hin jirru. Nam tokko yaada inni ibsurraan kaaneetiniin leebel godhaa jira. Namni tokko yoo yaada kaasee yaada waa'ee Onagii akka dubbatu taate nama sana akka deeggaraa Onag godhu. Namni tokko yoo waa'ee PP dubbate deeggaraa PP godhu yoo namni tokko waa'ee nagaa dubbate immoo umrii bilchaginaa dheeressuu fi wanni namni kun dubbatuuf jedhaniitiin leebilii nama godhu haala kanaan akkamitti waliigalleetiin biyyattii san nagaa godhuu dandeenyadha. Namni humna qabu paaworiin guddaan jiru harka ummataati malee harka mootummaati. Yoo nuti waliigalleetiin nuti bakka takka dhaabannee yaada takkan ka dhaabannu taate mootummaan qawwee fedhe qabaate taankii fedhe qabaate diroonii fedhe qabaate ummata mo'achuu hin danda'u. Ummanni yeroo hunda mo'achuu ni danda'a. Yaanni ayyaanaan as biratti fide haala kamiin lola hambisuu dandeenyadha. Lolli akkamitti hafuu qabaa? Namni akkamitti du'arraa hafuu qabaa? Biyyi sun akkamiin nagaa ta'uu dandeetti? Yaada jedhu fide. Yaanni inni fide kun akka walii qabaati malee Onag qawwee hiikeetiin mari'adhu yookaan immoo bilchaginnaadhaan qawwee hiikeetiin mari'adhuudhaa miti. Wanni inni jechaa jiru haala kamiin akka waraanni biyya san keessatti hin adeemsifamne godhuu dandeenya. Kana immoo kaampeen godhuu qabnaadha. Kana godhuuf immoo nu marti anama gama kiyyaa nama deeggaruu qabu garuu haala laalluun warri Onag hin deeggaruu hin jira warri bilchaginnaa deeggaruu hin jira. Warri Onag hin deeggaru baasiin isin baastan hin jira. Maallaqni ergitan hin jira. Maallaqni sun rasaasan bitamu. Qawween bitamu. Qawween bitamu suni hin dhukaa yeroo dhuka'u nama nagaa fi nama qawwee qabu harka addaan baafateetti miti kadha'u. Namni nagaa jidduurratti ni dhuma.
Kanaafuu kana godhuuf warri deeggarta warri siyaasaa deeggartan yoo pireeshara ka gootan taate warra deeggartan san irratti akka araarri kun nagaan hiikamu godhuu ni danda'ama. Warri bilchiginna illee deeggaru warri wobollee deeggaru. Mootummaan qawwee adda addaa qaba. Teekinooloojiidhaan ka deeggarame. Diroonii qaban. Dirooniin yoo bombii argitu haadha addaan hin baafattu. Ijoollee addaan hin baasu. Lolli immoo konsekweensii qaba. Konsekweensii lola keessatti yoo lolli tokko bakka takkatti kabanamu taate namni lola san keessatti hin hirmaanne namni nagaa akka du'u ka beekame. Gama tokkoon lola deeggara gama tokkoon maallaqa rasaasa ittiin binnu ergaa yoo namni du'u immoo namni du'e mararrattu lola irratti hin hirmaanna deeggarsa irratti hin hirmaanna yoo namni du'u immoo boo'ichatti illee hin hirmaanna. Kanaafuu rakkinni guddaan uummata bira jira. Uummanni walii galee waan kana dhaabsisuu qaba. Yoo nuti walii galle yoo bilchiginnaa dhiisa abaa'ullee waan feetan jedha ka feene jidduu osoo dhaabanne namni tokkichi nurraan tarkaanfateetiin akka fedhe ta'uu hin danda'u. Qeerroon ihaadi ka aangorraa bu'e maaliin karaa nagaatiin himi namni qawwee qaba harka qabateetiin ka'e jira namni qawwee dhukaase jira. Qeerroo meeqatu du'eetiin isaan akka aangorraa bu'an ta'e. Nagaani. Kanaafuu karaa nagaatiin osoo qadeemu. Maayikii keessan akka hin barre maayikii keessan akka hin banne maadaraa keessan gaafa isin karaa nagayaatiin ka dhaabannu taate hin dhaga'amu ayyaana. Hin dhaga'ama daqiiqaa tokko qabda warri biraa maayikii keessan hin banina maada. That's not how we do that. Kunoo isin. Hin dhaga'ama kapiteen. I think nama mute okay sorry. Nu gola. Nama okay. Nama wayitu bane akkas ta'e. Nah, go ahead. Kanaafuu wanni jechuu barbaade yoo nuti walii galle dura walleebul godhu osoo hin tahin ati deeggara onag ati deeggara bilchiginnaa ati deeggara ofeekooti waliin jechuu dhiifne akka oromootitti yoo wal bila ka dhaabannu taate mootummaa gara barbaannetti fiduu hin dandeenna. Woboo gara barbaannetti fiduu hin dandeenna. Humna barbaanne gara nuti barbaannetti fiduu hin dandeenna. Warri siyaasarra warri aangoorra jira warri illiitii ta'e akka barbaadan akka miiriititti gara harka mirgaatii fi gara harka mirgaa nu micciiraniif dura waan nuti walii hin galleef. Oromoon miliyoona 50 oli akka jedhamutti lakkaa'ameetiin haga silaa wanni beenu hin jiru. Yoo ani ka woboo deeggaru taate ayyaanaan woboo deeggaruu qaba yaada ani dubbadhu deeggaruu qaba karaa ani deemurra deemuu qaba yoo karaa kanarra deemin inni bilchiginnaadha jenneetiin leebul godhurra bahuu qabna. Nutu haala san yoo ta'e wal bira dhaabachuu dandeenya. Yaada garagara qabna. Yaada garagaraa kana bakka takkatti finnee akka Oromootti immoo wal bira dhaabachuu qabna. Kanaafuu yeroo mariin godhamu wanni luus gootuun jira. Yeroo hunda warri woboo warri mari'atu fudhatu qaba jechuun qabnu. Give and take hin kennanii hin fudhatan. Yeroo mara immoo compromise. Ummata Oromoo dura aangoo argadhe jechuu osoo hin tahin bu'aa argadhe osoo hin jechuu hin tahin mariin ani godhu kun ummata Oromooti bu'aa maalii buusuu dandahaadha. Nuti amma yeroo hunda namni miidiyaa irratti argu yeroo hedduu miidiyaa irratti seenu miidiyaa irratti arginu maal yoo namni du'e isii qabne guyyaa guutuu TikTok irrallee YouTube irratti illee waan mara godhan isin ka du'eef boottan ka jiru bahee galuu dadhabee jira. Kamma lubbuu qabu bahee galuu dadhabee jira. Namni dalagatu dadhabee jira. Namni biila kafalatu dadhabee jira. Kanaafuu mariin woboo fi bilchiginnaa bu'aan inni ummata Oromoo fidu waan guddaadha. Lakki woboon dirqama aangoo argatuu qabaa miti. Bu'aan Oromoo inni fidu marii san keessatti maali ka jedhu irratti osoo mari'annee akka ummataatitti osoo lamaanuu dura ka dhaabannu taate wanni guddaan jijjiiramni guddaan ni dhufa je'eetiniin amaana. Galatoomaa waan dhaggeettaniif. All right. Okay. Fayyaa ta'e. Kanatti aansee I think Talile.
Okay. Galatoomii na dursuu keetiifi. Anatu dursaa ayyaana. Ruukii situ dursaa? Natu dursaa. Ruukii koo gadi ba'aan jira. Daqiiqaa Sabaatamu. Si caaltuyyee Habiibti ishii. Gaafa akkas wal dursitan akkam namatti toltu. Itti fufii. Galatoomii tokkoffaa dubartoota har'a ruumii kee irratti ol baasuu keetii fi obseetii kaasee, ruukiitii kaasee, anaan kaasee, keeriidhaan kaasee dubartoota walitti akka isaan dhufan ayyamuu keetii fi steeppii tokko kanaaf galatoomii. Garuu yaada qabuwanii lolli kuni adhaabuu yeroo jedhamu okay, I agree. Lolli kun dhaabachuu irra jira. Garuu fookasiin kee Oromiyaa keessa duwwaadha. Maaliifi Oromiyaa keessa assumptioniin kan qabaa jirtu obbolaa lamatu ol rukutaa jira. Kanaafi lolli kuni Oromiyaa keessatti dhaabbatee haasa'aa jalqabudha. I think. Garuu qo'eegaa nan fixa. Oh, okay. Assumptioniidhaan itti fufuu dandeessa. It's okay. Taayimii kee gaafa fixuun dubbadha waan ta'eef. Okay, thank you. Sirreessitee deemuu barbaannaan si gochuu nan danda'a. It's okay. Maaliifi It's okay. Okay, itti fufi. lolli kuni Oromiyaa keessa duwwaa hin jiru. Tigraay keessa hin dhaabbanne. Amaaraa keessa jira. Akkasumas Oromiyaa irra paatterniitu jira jechuudha. Patternii mootummaan fudhatu. Dhaqee nama isa mormuu paatterniidhaan dhaqee dirooniidhaanis ta'ee waan adda addaatiin kan uummata rukuchaa jiru jira jechuudha. Kanaafi lolli dhaabbatu yeroo jedhamu like who takes the largest share yoo jedhame mootummaa fudhata jechuudha. Mootummaatu responsibility fudhata. Oromiyaa keessa duwwaatu ta'e lolli kuni eeyyee dhugumaa Oromoof Oromoo olii wajjin haasa'aa jedhama. No, garuu lolichi it's all over Ethiopia. Somaalee keessas jira, Tigraay keessas jira, Amaaraa keessas jira. So principally lolli dhaabbatu isa jettu kana it should be universal for everybody. Warra Amaaraa keessas, warra Tigraay keessas ta'utu irra jira. So why is it specifically Oromiyaa keessatti olii wajjin haasa'uu qabna kan jettee Oromiyaa keessatti duwwaa fookasii gootu kan jirudha. Amaaraa regionii Amaaraa keessa yeroo fudhattu qimaantiif agawarratti faannooni lolatti baneera. Qimaantiif garuu not necessarily faannoo rakkoo faannoo miti rakkoo mootummaati kun. Sigaleera waan isin jechaa jiru. Kanaafi achis immoo karra jira warri qimaantiif agawoon ofirraa faannoo kan ofirraa loloon isaanirra hin jiru. Maaliif mootummaanoo mootummaan protectii gochaan hin jiru. Jechuudha. Kanaafi warra sabooti kan biraa yeroo nu dhaga'an iyyuu maal dhaga'u isa jedhu of gaafachuu qabna. Maaliif amma agawoo tokko qimaantii tokkotti yoo dhatte lolla dhaabbachuu anmoo du'aan jiraas hin jedhu. Maal jettaan? So why is it specifically Oromiyaa keessatti lolla dhaabbatu kan jedhudha? The biggest share kan fudhatu mootummaadha. Masqala addabaabaayii irratti engadda kunoo Chikoslovakiyaa maal dhaqee massaariyaa bituudhaa fi haadha manaasaa wajjin achi ture. Warri waboo liidarsii waboo waan akkasii agarre. Isaan uummata qabu malee sira gaaffii obsee gaafatteeni isaanis meeshaa qabu moo hin qabanii jettee gaafatteen. Meeshaan isaanii uummata kana beeku sirra jira. Malee dhaqanii mootummaa kana waan diroonii qabu waan loojistikii akka daddaa waan qabu dhaqanii isaan meeshaadhaan lolee kuffisaa waan jedhamu hin jiru. Kanuma jechuun barbaade galatoomaa sasin carraa kana naa kennatanii fi yoo gaaffii qabaatte xinnoo isheenan tura. Siifoo gaaffii hin qabu. Sirreesseen darbe nani inumani assumptioniidhaan itti fuufa jettee xinnoo na kofalchiiste. So assumptioniidhaan itti fuuftee so assumptioniin kee dogoggora waan tureef sirreessuuf ture garuu is okay assumptioniidhaan itti fuufte. Kaleessa ruumii yeroo dheeraa goonee turre. Engaddamoo handaaftaa irratti dhiyaadhee interview godheera. Waa'ee hiriira gidduu kana godhamus hundumaa kan waliigalatti
qabate akka ta'uu fi ilmaayyuu rumii kana keessatti kaleessas kan dubbanne kan keessoo qofaa otoo hin ta'in kan Itoophiyaa qofaa otoo hin ta'in warra biyya alaa wajjinis walitti dhufuun keenya akka biyyaattis lolli akkan dhufnee fi inclusive kan ta'e no war kan jedhu is not just specifically to Oromia. Rumii kana keessatti afaan Oromoodhaan haasaarra waan Oromoon laallatu gaafa ta'u immoo waan dubbiin Oromoo haasofna afaan Oromootiin. Sanaaf akkas goone kaleessa isaa Amaariffaan isaatis 3 walakkaa as turre so no worry kun all inclusive kan ta'e isa assumption sirreessuuf ture isa dubartootaas otoo kaleessa dhuftee arguu ni dandeessaa dheengaddas gidduu kana beekeetannee dubartootaaf hirmaannaa dubartootaa bal'isuu irratti akkama waadaa galeetti rumii koo keessatti akkas gochaan jira. So assumption lamaan kana irratti dubbatteetta meeshaan isaanii uummata isa jedhu xinnoo nama gammachiisa nama kofalchiisas uummata dhukaasu jechuudha. Meeshaan qabani kan biraa jetta isa waliin galu. Responsibilitiin kan mootummaati responsibilitiin inni guddaan kan mootummaati isa jedhu irratti silas arsichis kaaseera. Jirratti walii galtee qabna. Mootummaan qaama cimaa qaba. Mootummaan meeshaadhaanis ni caala. Hidhataanis ni caala. Responsibility accountability dhaanis ni caala waan ta'eef waan harki guddaan mootummaarraa eegama waan ta'eef irratti walii galuu ni dandeenya. Isa achi kan jiru garuu wrong assumption irratti haasoftee jedhaabuu yaaleera garuu it's okay as jiraachuun keeyyuu waan guddaadha baay'een gammadee baga nagaan dhuftee talilee koo achi anatti aansee ruukii of course fayyaa ta'e talileedhaaf dursa laachuu keetiif immoo. Okay, galatoomii ayyaana. Ani yaada siin qabaa galatoomii siin jechuudhaafis seenee. Akka yaadaatti nama sitti dhiyaatu yoo jiraate as keessatti moderatora yoo kennitee fi namni tokko wanna hin taane asirratti wannoo godha shaan tiktookiin sirratti hin cufne jechuudha. Moderatora kenniif nama beektu asitti kan si hordofu yoo jiraate. Itti aansee galatoomii mana gochaa jirtuuf an as keessatti namni na deebisu yoo jiraate yookaan atis na deebista. Arsii keessatti namni baay'ee ajjeefamaa jira. Namni baay'ee kaleessa Hurutaa keessatti namni baay'ee ajjeefamee jira. Kanan duras namni baay'ee bakkeetti Adaamarra kaasee Adulaalaa keessatti Awaash keessatti namni baay'ee ajjeefamaa jira. Namni baay'ee garuu as keessatti yeroo baay'ee taa'ee si dhaggeeffadha. Namni dubbatu dhagee hin beeku. Maaliif akka ta'e hin beeku. Iteeyyaa Gondee Arsii keessatti oluma kaasee namni baay'ee ajjeefamaa jira. Namni baay'ee immoo hin fudhatanii mallaqa baay'ee gaafatanii miliyoonaan lakkaa'amu hin gaafatanii namni san kafaluu hin dandeenye warri isaa hin ajjeefamu. Mootummaa ta'ee olaa ta'ee maal ta'ee kana nan galchu garuu warri kiyya ajjeefamaa jiran. Please kana nurraa dhaabaa. Lolli keessan mootummaa wajjin yoo ta'e mootummaa wajjin lolaa yookaan nuna ajjeesina. Qawween kenna uummata kan jettan nu qawwee keessan ta'uu hin barbaannu. Hin barbaannu ajjeefamuu hin barbaannu. Yookaan isin generationi dhufuudhaaf yoo ta'e nu jiraachuu hin barbaanna. Nu jiraanneetiniin saniin booda namni dhufu hin jiraata. Nun ajjeesina. Arsii keessatti ayyaana namni baay'ee du'aa jira. Kaleessa namni baay'ee ajjeefamee jira garuu namni tokkollee as keessa ba'ee kan dubbate argeetiin hin jiru. Ani amma dhalattuu Arsiidha garuu bakkeen kiyya kana jedhee dubbachuun barbaadu. Maaliif yoo ta'e sodaadha. Warra kiyya bira deemanii na jala ajjeesan jedheen sodaadha. Kanaafuu kana eenyutu itti gaafatamummaa fudhata. Uummanni eenyudhaan akka ajjeefamaa jiru hin beeka. Ayyaana. Eenyutu kana itti gaafatamummaa fudhata. Warri olaa deeggartan as keessatti olaan kana aniin goone
hin beeku kan jedhu yoo ta'e akka deebii nu kennu. Warra mootummaallee deeggartan akkasuma ajjeefamaa jiran an warra kiyya keessatti kan ajjeefameen jira. Kan fudhatanis erga ammaatitti qarshii gaafatan kan kafalamne baay'eetu jira. Qotee bulaan qotuu hin dandeenye. Arsii keessatti rakkoo baay'eetu jira. Ayyaana. Please information yoon qabaanne gaafadhu ayyaana. Please kanarra nu qarqaari. Arsii keessatti rakkoo baay'eetu jira. Galatoomii kanumaan dubbachuudhaaf seene yoon balleessee dhiifama godha. Rakkinni tokko hin jiru. Fayyaa ta'e ulfaadhu Ruukii. Balleessaan tokkos hin jiru. Waanuma sirrii dubbatte. Maal seete amma yeroo baay'ee yeroo waamnu Wallaggaa fi yoo ballatee al tokko Shawaa yookiin Boorana kana waamna malee Arsiis bakka adda addaatti miidhamni saba keenyaa akka jiruuf kan hubannee Oromiyaa guutuu jennee waamutu nurra namni tokko kun waamamee inni biraa gaafa dhiifamu gaarii miti waan ta'eef yaadatti kaastee irratti nu fudhadhaa. Garuu immoo akkuma ati jette lolli jiraachuunsaa uummata irratti kun qaqqabuun waanuma hin hafneedha. Wal harkaa. Thinking here, but Mute please. Mute. Mike kee banaadha Raajiko. it's not touching, and you can. Yeah. I got you. So, thank you. Ayyaana niitorkiilee na rakkisaa jira. Kiyyaa dadhabee keessa turte neetworkiitu namoota tokko gaggeessaa jira. Neetworkiin namoota baasa. Nama biraas nan gashaatti deebitee dhuftee. Neetworkiin si rakkisaa irra taanaan namoota biraa gadhiifama naa godhu jedheen yaada Isaayyaasii fi Eekee itti fufi kiyya. Okay, galatoomi ayyaana marii dhiyeenya kana goggodaa turtan hunda hordofaatuma turre. Inni tokko garuu akka yaaddoo namatti ta'u marii araaraa kana gammachuu guddoon eeggachaa turre. Aadaan siyaasa keenyaa kun akkamitti akka jijjiiramu gartee fakkeenyaaf ammayyoonii fi warri oboo mootummaa kana qoffisanis isaanitti namni inuma qabsaawaa rakkoon keenya naannawaadha jechuudha. Biyya bulchuufis qabsoo aangoo qabachuufis qabsoo yoo ta'e hiikkoon qabaatu yeroo hunda achi lola keessa turuun san akka uummataatti hedduu barbaachisaa natti hin fakkaanne rakkoon keenya kun naannawaa jechuun qata'uun nama mul'ata. Aangoo qabachuuf qabsaa'uu taatee biyya bulchuufis qabsaa'uun hedduu baay'een hin ulfaata. Ammas miidhama uummata Oromootii fi miidhama uummata Amaaraa kana yeroo tokko haadha Oromoo haadha Amaaraa miidhame jaanii Amaaraa sana keenya kun xiqqoo garaagarummaa illee inuma qaba. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti paartiileen karaa nagaalleen socho'uu hin danda'anii balbalti cufaadhaa hidhaa irraa gadi hin dhiifamanii kan warra Amaaraa gaa hin beeytanii hidhamaniiti hidhaas ba'anii akkuma fedhanitti socho'anii meeshaa waraanaas qabatanii lolaas gaggeessanii akka fedhan godhanii. So miidiyaa gubbatti fa'aa lolaaf fa'aa fayyadaman malee akka Oromiyaa kanatti namni qabataman bakka kan mul'atu hin jiru. Yeroo baay'ee waan kana wal fakkeessanii gizee miidiyaa irratti hoggaarran mari'attanii inuma dhageenya inuma agarraasi. Xiqqoo adda jechuu barbaadeeti rakkoon keenyaa fi rakkoon warra biraa. Ammas jechuun inni jechuu barbaade karaa nagaatiinis haa ta'u karuma fedheenu aangoo qabachuudhaaf qabsaa'uun akkuma jirutti ta'e biyya bulchuudhaaf qabsaa'uu nama barbaachisu natti fakkaata. Hoogganteetuma gartee misooma dinagdee uummataaf hojjechuudha malee faayitu gochuun dilas waan nama barbaachisu natti hin fakkaanne. Warri mootummaa kunilleen silaa namoota hidhaa jiran paartiilee kafaatii fi abaa'os ta'ee warra karaa nagaatiin qabsoofna jedhan kana hidhaa gallakkisanii fuula nageenyaa uummataa agarsiisanii haala jijjiirratanii bareedaadha. Mariin san galma gayaa. Jalqabumarraa laalaa turre mariin san akka galman geenya gartee qaamolee mootummaatii fi abbootii qabeenyaatis ta'e humnoonni nageenya kana hin deeggarre as keessaa daldala gurguddaa qaban baay'ee jira biyya kana keessaa waan baay'eetu mul'ata jechuudha. So kanaafuu biyya bulchuudhaafis hoggaa akkana qabsoote haga yoomitti kana qabsoofnaadha. Otuma namni biraa qaamni fedha dhufee mootummaa kana kuffisee kanattis namaatu ka'ee qabsaawaa. Haga yoom akkana jiraannaadha nuti akka uummataatti uummata guddaa kanaa xiqqoo inni kun baay'ee nama yaachisa. Galatoomi ayyaanaa koo yaaduma amma kana dabarfachuufiin ol ba'ee ulfaadhu. Fayyaa ta'e ulfaadhu kiyya yaada cimaa kaaste yaada ispeeshaalii isa dhumarratti kaaste hundumtuu gaariidha garuu
namoota siyaasa keessa jiran kan ABOs kan akkas mana hidhaa keessatti yeroo dheeraa turani gadhiisuun trust building effortii walamantee walamanuu mootummaa wajjin walamananii mari'achuu irratti negotiate gochuu irratti kan amantaa horuu tarkaanfii akkasii yoo mootummaan fudhatu akkas ta'aa deema jedhee namanaanis release of prisoners and waan akkasii namoota adda addaa gashanii achi keessatti kan ofaa gochuun walamanuun barbaachisaadha. Trust deficit namoonni baay'een kaasaniiru namoonni anaasofsiises miidiyaa irrattis warri barreessan trust deficit qabna. Walamanuu keessatti rakkinni jira baqaqeensi jira walamanaa hin jiru waan ta'eef walamanuutu barbaachisaadha. Yaada bareedaa kaaste isa ijaaruudhaaf immoo warra already amananii mootummaa wajjin hojjechuudhaaf mootummaa wajjin nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyya keessa jiranii isaaniin mana hidhaa keessa especially warra jiran isaaniin hiikuun barbaachisaadha waan ta'eef isarratti mootummaan yoo hojjete kan jette yaada bareedaa godheen yaada akkasitan fudhadhaa fayyaa ta'e ulfaadhu kiyya Yanastaan Isaayyaas Galatoomii ayyaana yaada bareedaa kaa jira yaada gaggaarii turee maayira mana kana keessa waan namatti toludha abdii namatti hora keessuma waan hunda caalaa jechuudha barbaachisummaa lola dhaabuu nagaa galatoomisiin jecha hordoftoota keetii fi galatoomaan jedhaani haasaa irratti dhagaa turre mata dureen keessanillee kamaa torbee kan irra jirtan natti fakkaate yoo dogongoruu baadhe. Yeah. Okay, ammas hanga dhufee jala kana dhaga'ee ture. Waboollee lola dhaabaa jennaanii mootummallee lola dhaabaa jennaanii kan jedhudha. Waboon hoo aangoo harkaan qabu osee isin waliin taanetu iyyuu dhaabaa hin jennaa. Wanni irratti jennu kuni hoo maali? Aangoo dhaabaa hin jenne lola. Lola dhaabaa amma waboollee lola. Waboollee lola dhaabaa jennaanii. Barbaachisaa obse. No, waboollee lola dhaabaa jennaanii mootummallee lola dhaabaa hin jennaanii waboon aangoon qabu kaa mootummaadhaan sadarkaa kanatti ka biyya bulchaa jiru. No, lola gochuudhaaf maaltu barbaachisa? Aangoonni barbaachisa? Lola gochuudhaaf maaltu barbaachisa? Meeshaatu barbaachisa miti qawwee. Itti gaafatamummaa biyyaa kan qabu mootummaadha. Gaaffiin kun siin galle jechuudha. Lola gochuudhaaf hin jedhe, lola dhaabuu hin jenne. Lola gochuudhaaf namni tokko loluudhaaf maaltu barbaachisaani? Meeshaalee waraanaati kan barbaachisu. Meeshaalee waraanaa qabaa? Barnoota. Qabaatus dhabaatus kan itti fayyadamaa ture kama isaati hanga amma. Jennaan hin qabudha. Beekeen gaaffii hin gashe qaba. Ni qaba miti? Hin qaba. Itti fayyadamaas jira miti? Yes. Okay, lola gochaa rakka. Lola gochaa jira. Waboon har'a mana gubaan jiru. Nama buqqisaan jiru. Lola gochaa mana gubuu dhaabaan jenne mana. Lolli haa dhaabbatu. Saanuma kabar mootummaa amma mootummaa irratti maan dubbanneedha ani bargaafin kiyya mootummaa irratti mootummaa biyya harkaa qaba. Mootummaa biyya harkaa lamaan osoo hin ta'in biyya kan oofaa jiru. Osoo waliin bu'uun taane anis nama guddaadha baay'een si kabaja. Amma sadarkaa kanatti maaltu nu barbaachisaa jechuun nu barbaachisa malee waa'ee lola dhaabbaa waa'ee lola itti fufsiisati miti kan nu barbaachisu. Lolli itti hafufuu fi haa dhaabatu miti. Yoo amma fakkeenyaaf ayyaana ati dhaabaa lola kana yoo jettee dheennu dhaaba. Ani qofaa koo jenneen naan immoo lola miti waan tokko iyyuu hin dhaaban nan dhagaaniyyuu. Ati garuu deeggartuu inni biraa immoo ani deeggartuu waboollee ta'uu waboon immoo uummata waan ta'eef ani uummata. Gaaffii ilaalee obseekoo wal hubachaa akka deemnuufi yaadi koo akkasii galuufanii gaaffii akkasii si gaafadha. Ati akka deeggartuu wabootti gaafa waboo deeggartu wabooni yaada qabu siyaasa qabu lola qabu waan hundumaa irratti deeggarta. Miti namni mootummaa deeggaru as keessatti warri mootummaa deeggaranis jiru amma. Warri mootummaa deeggaran immoo waraana isaa wajjin baankii fi taankii isaa wajjin siyaasa isaa wajjin deeggaruun. Mee isaan Oromoodha amma.
Oromoo mataanii garuu mootummaa kana baankii fi taankii isaa wajjin lola isaa wajjin waraana isaa wajjin deeggaraa jiru. Isaaniin maalan jechaanii jira mootummaan keessanii Oromiyaa keessatti du'aaf ajjeefama guddaa ummata keenya kanarratti darara gaggeeffamaa jiru. Kanaaf bu'aa inni buusaa jiru kana isa ajjeesuuf ajjeefamuu kana keessa haa ba'uu lola nuuf haa dhaabuu gaafa jennu akka deeggartuu siyaasaatti otoo hin ta'in akka sabaatti deeggartummaa keessanii yeroodhaaf dhiisaati akka sabaatti immoo sabaaf dhaabbadhaa gaaffiin keessan inni sabaaf ta'u tokkoffaan lolli haa dhaabbatu Oromiyaa keessatti dhaaba deeggartan kanarratti dhiibbaa waliin haa goonu jedhaan warri woboo deeggartan immoo woboo deeggaruun keessan akkuma jiru ta'ee garuu akka sabaatti immoo deeggartummaa sana keessaati ba'aati akka sabaatti immoo dhaabbadhaati sabaaf immoo gaaffii kana waliin haa gaafannu warra PP deeggaran wajjinis warra PP hin deeggarre wajjinis warra woboo deeggaran kaafaa deeggaran hundumtuu walitti dhufne akka sabaatti gaaffii waloo tokko haa gaafannu uummata keenyaaf wanti ta'u lolli haa dhaabbatu jenna gaafa lolli haa dhaabbatu jennu lolli gama tokkoon hin godhamu lolaafoo nama lamatu barbaachisa qaama lamatu barbaachisa lamaanuu meeshaa qabaachuu turrara lamaanuu meeshaa qabu qaamni lamaan jiru lamaanuudhaan dhaabaa jenna gaafa dhaabaa jennu malee namni araara barbaadu tokko hin araarsisu lama araarsita lama wal lolu lama humna qabu woboon humna qaba meeshaa qaba lolarra jira mootummaan Oromiyaa nama qaba deeggartuu qaba meeshaa qaba lolarra jira lamaanuu haa ba'anii lola keessa uummata keenyarraa lola haa dhaabani gaafa jennu isa tokko qofaa dhiisi jechuun deeggartuu woboo ta'ee jechuun hin danda'a. Mootummaadhaan dhiisi yoon jedhe yookiin immoo woboon lola haa dhaabu yoon jedhe akka mootummaa akka deeggartuu mootummaatti kan dubbadhaa jechuudha. Lamaanuu haa dhaaban gaafa jedhu garuu akka Oromootti kan dubbadhaa. So akka Oromootti akka sabaatti sabni keenya lola kana keessaa miidhamaa jira qaamni lamaanuu haa dhaabu isa jedhu irratti akka Oromootti waliin haa dhaabbannu isa jedhuun dubbachaa raasii galee. Yaanni kee aanalleen faallaa ta'uu wanni jechuuf ani ol seene inni tokkoffaan saba kana bira jibbamaa hin ta'ina. Inni lammata osoo wanni haasa'an hedduu jiru waa'ee lolaa fi lolamuu hin haasa'ina. Kan qawwee fudhatee gabee beeka kan qawwee kaafatee gabee beeka. Yoo saba kana hin qarqaarre jettani mana keessa yaateetiin ganda keessa yaatee warra mana gubdu kana haa dhaabbattu jechuu irratti yoo hojjettan kuni yaada kiyya. Yaada kiyya yaaduu fi baatu gorseena miti. Gorsadha kuni gorsa bareedaadha. Yaada kiyya. Otoo rakkinni hin jiraanne otoo manni keenya dhumaa hin jiraanne manni isaatti gubachaa bakka argametti fudhatamee maatii isaa jala haatamee maallaqni itti gaafatamaa ajjeefamaa qalamaa hin jiraanne otoo rakkinni uummata keenya irratti gama lamaaniin iyyuu dhiibbaa gochuudhaaf hin kaanu turre bakka tokko dhaabbannee siyaasuma deeggarra turre. Isa giddu galeessa dhaabbannee lolli kun haa dhaabbatu noo waar jechisiisee nu eeyyisiisuu nutu beeka. Ati hin godhina kan nuun jettu sababa qaama siyaasaa deeggaruu kana keessaa malee isa amma nu haasofnu bakka itti nu jirru irratti walii dhufaa hin jirru garuu yaada kee akka yaadaatti nan fudhadhaa. Okay, fayyaa ta'e obse. Hayyee nagaan turaa wanni takkaan irratti ani dabaladhee sin biraa bu'u. Wanta akka irratti dabaladhaa yaana. Maal yaada maalii dabalatta? Ati amma nu wajjin haasa'an jirtuun siin jedheen. Nu bakka jirru hin jirtu. Ati amma akka deeggartuu deeggartummaa akka deeggaraati miti akka deebbara wanni tokko isin beekuu dhaabdan lola dhaabaa jecha afaanii jettan malee wanni isin beekuu qabdanii waboon har'a kan isin lola dhaabaa jettanii piippii jala buutanii jechuudha. Lola dhaabaa kan jedhamuun waboo akka uummataatitti beeka. Lamaan wanni jedhu jiru akka uummataatitti waboon uummata kana beekuu barbaachisaadha. Thank you. Obse akka maqaa kee obsuu yaali it's okay welcome. Hubannaanis egaa namni hundumtuu wal qixa hin hubatu ati akka qaama siyaasaa